Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyadaa har'as viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhufe har'a dinicha bareeda isaa ka yeroo snakaa yeroo ganama faxaraa nyaachuu dandeettan akka itti godhan isinii agarsiisa jedhee isinii fide. Warri chaanela kanarraa haarawaa please like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Wanna si qopheeffadhe dinicha qullubbii barbaree soqidda qonda barbareedha. Fi baala dimbilaalaati. Amma asitti dinicha quncifadha. Dinicha kana quncifadhee irra bahee eegas walitti deebina. Kuno quncisee geessee amma cicciru jira didiqqeessee cicciree eega cicciree irraa bahee wanta itti aanu walumaan deebinee ilaalla. Kuno haala kanaan didiqqeessee ciree amma zayitii bidirra qabaa. Zayitii tana ho'itee jirti. Dinicha kana asirratti wadda haga dhuma akka inni bilchaatu miti. Eega inni soba bilchaatee geessu gahee bilcheessee eegas keessa baasa. Eegas keessa baasee yeroo lammataatiifin itti deebisee ammallee daqiiqaa 2-3 wadda maal jennaan kalara biraawunii fi ammallee akka inni akka gaarii kiraanchii nu ta'uufi. Kanaafuu akkanatti maraa waddee akka itti waddu anuma waliin ilaala. Kuno qullubbii quncisee eegas didiqqeessee ciraa. Qullubbii abbaan hin jaalanne irraa dhiisuu dandeettanii. An hafuura bareeda waan kennuuf qullubbii waliin jaaladha. Qullubbii tana didiqqeessee ciree isii baala dimbilaala waliin ciree eegas maraa irratti deebi'ee yoo inni bilchaate irratti naqadha. Kuno yeroo lammataatiifin wadduuf deema. Ka duraan wadde keessa buure amma itti deebisaa jira. Maal jennaan kalara bareedaa kennaa fi ammas yoo nyaatanis afaanitti keessa gubbaanii kiraanchii tahee keessi isaa baay'ee bareedaadha. Kanaafuu yeroo lama yoo wadditan hedduu bareedaadha. Kanaafuu maraa akkanatti waddee walitti deebina.
bilcheesse maraawwattee amma qimamoota reefusan isaa akkana itti naqee akka gaarii waliin dhahuu qaba. Maal jennaan qimamoonni amma akka gaarii seentii waan inni ho'a ta'eef sookittaa barbaree waan reefusan hunda amma walitti naqee akkanatti waliin dhaha. Eegas qophaa'ee jira haganuma. Warri channel kanaaf haarawaa please like share subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan deebitanii viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa keessa jiraadha.